السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جست دعوتوتا فردوفتو تسمي داون الرس ودي فنوتو كون دي بيدو فيرا channel kana fara horitatan subscribe gotani mati ta'u indagatina hordofteet ko durimo irreetten keessa share gochuu akka dagane mana suuraa isaa ilaalaa jirtan kana viidiyoon isin daawwachiisa gadi isaa hunda isinitti hima amma dhumaatti na wajjin tura. Mana fuuldura keessanitti viidiyoo daawwachaa jirtanii mana bareedaadha. Bal'inni lafa isaa kaaree 250 bishaan galeeraa fi ifaan galeeraa fi manni kuni seera qabeessa ta'e kaartaa eeggachaa jira. Waraqaa seera qabeessaa fudhatee kaartaa eeggachaa jira. Bishaan galeeraa fi ifaan galeeraa fi bal'inni isaa kaaree 250 yogguu ta'u manni isaa akkuma ilaaltanii mukarraa ijaaramee shakilaadhaan kaabamee ashawaa garfameera. Manni isaa haala bareedaadhaan ijaarame. Akkuma daawwachaa jirtan egaa cinaa isaadhaan akka daawwachaa jirtan kun shakilaadhaan kaabamee sibiilaan hidhameeti kan ashawaan garfamee haala bareedaan ijaarame. Mooraan isaa keessi baay'ee bal'aadha. Kuni dudduuba isaarraan gaafa ilaaltanii kana fakkaata. Mana isaa keessa seenii waliin ilaallaa amma dhumaatti wajjin tura. Keessi mana isaatii kana fakkaata. Lafi isaa liishoodha baay'ee bareedaadha. Dhiqannaa mana dhiqannaa keessaa qaba. Kichiniillee keessaa qaba. Bakka ciisichaas qaba. Saalonii qaba. Walumaa galatti egaa manni kun kana fakkaata. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa safarri addaa isaa teekniik safar jedhutti argama. Gatiin isaa $1,350 jedhu. Mana kana kan barbaadan Duwwaa 9 Duwwaa 83 karaa toora WhatsApp nu argattu. Kutaan kuni kutaa dhiqannaa isaadha. Akkuma sitti manni kun seera qabeessa ta'e kaartaa harkatti hin furannee garuu abbaan bituu yogguma bitu sana fudhachuu danda'a. Waraqaa hundumaa guuttatee qaba. Eeggadhu jedhameeraani. Magaalaa Jimmaa safara addaa isaa teekniik safar bakka jedhamutti argama. Saaloniin isaa kana fakkaata. Horii bitachuu barbaadan egaa komentii jalqabaa jala lakkoofsi keenyas jira. Sanaan nu dubbisuu dandeessu. Odeeffannoon irraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.